Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namoonni kallattiin seentan waliif qoodaa isin jechuu barbaada. Akkuma kallattiin seentaniif waliif qoodaa baay'ee dhaame. Sagaleen kiyyas kadhaa akkuma seentaniif waliif qoodaadhaa isin jedha. Waliif qoodaa isin jedha maqaa Oromummaatii fi maqaa Rabbii guddaatti isin gaafadhaa waliif qoodaa. Yaa Oromootii dhimma lubbuu tokkorraa dhufe ammas dura sirraa isin dubbadheen ture. Dafaa ammamee baay'adhaa waliif qooduu keessan barbaada. Akkuma seentanii isin jiran gara garaa waliif qoodaa. Sagaleen koo kadhagamu kaan immoo natti hima. Sagaleen kiyya dhagama. Daddafaa. Maal jirraami daddafaame yaa Oromootiya. Oozii akka dirmeenaa barreessa sagaleen kiyya dhagama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo idil addunyaatti argita. Ya ilmaan Oromoo warri Awurooppaa fi ardii Eeshiyaa bakka hunda jiraatan nageenyi Rabbii si wajjin jiraachuu barbaada. Sakiyya kaamma duraa argitanii turtanillee jechuudha. Kanaafuu mee waliif qoodaa wantoota jiru isin garsiisa. Yaa Oromootiya waan baay'ee gara nama nyaatu akkuma amma dura irraa isin dubbadhe. Kunoo jaana mana duubatti argitan kun inni konkolaataan dhaame isiniin jedhee amma dura. Akkasuma maatiin isaaniisis warroonni isaanis asitti argamanii waan kana biratti argamnee ijaan isin garsiisuu barbaanna. Ijumaan akka agartan barbaannaa yaa ilmaan Oromootiya waan jarri kun keessa jiran. Rakkoo mucaan kun keessa jiru amma namni isin duuba agartan kun uf hin beeku waan takka waan haasa'u hin beeku yaa Oromoo kiyya mataa isaa kana ijaan isin garsiisu ta'a. Maatii isaallee akkuma isin kun na biratti agartan kana halkanii guyyaa ta'anii booyanii boo'ichi isaanii garaana nyaatee ilaaluu dadhabee hadha qaamaan bira argamee isin bira dhufe maqaa Rabbiitti isin gaafadhaa dafaa qoodaa waliin gaame takkaan isin dubbisa yaa ilmaan Oromooti. Namoonni viidiyoo isaa argaa turtanii suuraa isaallee poosti goonee argaa turtanii amma durallee irraa dubbadheen jira argaa turtanii waa hunda argaa turtan jechuudha. Kanaafuu amma isallee akkaataa inni ta'e kallattiin kan isin garsiisu ta'a. Maatiin isaanii kunillee wanta isaan irra jiru afaan isaanii irraa kan dhageettan ta'a. Hanga ammaatti namni dhabamee jechuudha. Uummata namni Oromoo waan nu keessa jirru argaa akkaataa isaan keessa jirru argaa dhabamee as taa'anii booyaa jechuudha ilmaan Oromoo. Sanuu jiruu biyya namaa kana keessatti jechuudha ilmaan Oromoo. Kophaa taa'anii booyaa turan jechuudha. Seegala. Dhiiraa kun jechuun isaan dubartii kanaa miti ani dhiiraa kun ba'aa kana baadhee hin danda'anatti hin fakkaatu. Ba'aa kana baachuu hin danda'anatti hin fakkaatu. Kana baachuu hin danda'anatti hin fakkaanne ani dhiiraa jechuun isaan dubartii kanaa miti. Kanaafuu obboleeyyan kiyyaa isaanis ni dubbisaa. Waan isaan keessa darban waan gurratti dhaga'uun nama ulfaatu jechuudha. Maallaqni isaan gaafatamanillee haalli mucaan kun keessa jirullee dhageetta yaa ilmaan Oromoo. Uummanni kun biyya takkaa waliin yaane akkuma nama kamii jireenya fooyyeffatuuf biyyaa baate jarrillee. Inni kunillee akkuma nama kamii jireenya fooyyeffatuuf biyyaa ba'e akkasuma jechuudha. Garuu yaa ilmaan Oromoo wanna hundaa kan namarra geessu Rabbi wanna hundaa kan namatti ergu Rabbi gartanii
galtee rabbii kun itti galtee mataan isaa kun bar asii buqqa'ee jecha yaa ilmaan Oromooti asii buqqa'ee bar lafeen as keessaa buqqaate garaa kana keessa baqaysanii garaa kana keessa taa'anii jiran haa argatu jedhanii amma gurraan mataan isaa kun sanirraan qorichi ganaa deema jechuudha horii amma gaafatan kana yoon argatanii immoo qorichi irraa dhaabatuu deema jechuudha akkanumatti sirrii irratti hafa jechuudha shamarran akka keessaniiti yaa obboleeyyan kiyya shamarran akka teessaniiti jechuudha shamarran akka teessaniiti jechuudha isaanis jireenya fooyyeffatuu biyyaa baanii kun itti galtee akkana ta'anii bu'an jechuudha obboleettiin akkasii bootti haati manaa akkasii bootti mamma dura isiniin jedhe san jechuudha obboleeyyan kiyya mee namni 700 kun kallattiin waliif qoodaati namni na argaa jirtan kun kallattiidhaan mee waliif qoodaati yaa ilmaan Oromootiyya gara dubbiitti deemnaa jechuudha maatii isinii dubbifnaa jechuudha innaa Oromootiyya waliif qoodaa isiniin jedha waliif qoodaa isiniin jedha kurreen mataa kun nama buqqa'uu jechuun laal mataa opporoosona ta'uu jechuun maallaqa xiqqii miti biyya natti jechuudha namichi maqaa san halkan takkatti 500 bulaa ture mana takka keessa halkan takkatti 500 jechuudha kana mara itti ciramanii kana mara itti dhumatanii jechuudha amma viidiyoodhaan ka isin garsiinu ta'a jechuudha otaan kunillee wallaahi akkana boollatee jechuudha ganaa lafee garaa kana keessaa baasanii ganaa itti deebisuu deeman jechuudha lafeen as keessaa ba'e kun yaa obboleeyyan kiyya nutis oromummaadha gabrummaan ta waliin biyyaa nu baafte biyya namaa kana keessa nama kiraa manaa kafalatuuf nama kaarabaa manaa kana kafalatuuf cinqamu jiru garuu obboleeyyan keenya kun kiraa mana arabaa kanas danda'anii boo'icha ofiis danda'anii bara hanga nageettu baatanii hanga amma dhageettii dhabanii asuma ollaa keenya keessa asuma keessatti kaasaa akkana ta'an wallaahi ani ilma dhiiraa ani dhiiraami hin danda'u ba'aa kana waan sin ajaa'ibu rabbuu namarra hin geessin rabbii isinirra hin geessin jechuudha akkanatti bootti jechuudha imimmaan isaaniittu na boochise jechuudha ilmaan Oromooti imimmaan isaaniittu na boochise jechuudha akkanatti as keessaa folqamee jira akkana gadi boollee jira jechuudha mataa nama boollee kun lafeen as keessaa ba'e kun jechuudha ila gogaan akkana socho'a lafeen keessa jiru lafeen as keessaa ba'e garaa kana keessa baqaysanii kaa'anii jiran garaa kana keessa baqaysanii kaa'anii jiran haa maal ta'u haa argatuuf jechuudha namni 200 alaalartan kun kan sheeroo waliif godhaatii mee takka takkaan sinii gaafadhaa waan isaan gaafataman akkamiin namni 500 ani guyyatti birrii 130 yoomiyyaa oola yookaan dalagaan hin nafa shamarri yoo taatullee kama beenu 200 waa dalay araboonni hobbaafatti dhaban nama jabaa isaan gargaaru dhaban jarri tun shamara jara dhaabbatuuf dhabanii ufii asii achi bada arabni makiinaa ufii dhufee haga guyyaa 15 kafaluun dandeettan jedhanii baasan laa haga guyyaa 15 kafaluun dandeettan kuma 5 bitan kuma 5 jechuudha amma Oromooti yaa dawaan irraa dhaabbachoo deema qorichi irraa dhaabbachoo deema gaafa qorichi irraa dhaabbate ilma namaa kana fakkaatu eessa geessan jarri tun teettee hin boo'in jaranne yoo baafne nu mataan birree 200 yoo baafne nama kana kaafnee dhaabuu dandeenya boleeyyan teenya kana boo'icha irraa dhaabuu dandeenya birrii 200 qofaan ilmaan Oromoo kan dadhabe riyaala 100 qofaan jechuudha namni kun amma mataan isaa kun akkana sosocho'a jecha lafee waan keessaa ba'e ofii naasaa kaan naasaa waan takka hin beeku jecha waan ganaa lafeen garaa kana keessa gal lafee mataa kana keessaa baasanii garaa baqaysanii garaa keessa galchan ganaa garaa kana keessaa baqaysanii lafee asitti deebisan birriin hin jirtummoo ganaa hin jirtummoo ka ganaa gaafataa jiran jechuudha ganaa
garaa kana keessa jiran lafee gana baqaysanii kan ammoo horiin qaban jechuu ta'anii bo'aa jiran jechuu obboleeyyan kiyya oromummaan nama ta'uun namummaa qofaan wal bira dhaabbannaa islaamummaanis oromummaanis waa hundaanis namummaanis hatta amaarri yoo jiraatti miti sabni biraa yoo jiraatti nama kana bira dhaabbachuun gargaarachuun akka yaalli irraan dhaabanne akka dawaan irraan dhaabanne akka qorichi irraan dhaabanne goosisuun dirqama kiyya dirqama keessan dirqama nama hundaati jechuudha akka qorichi irraan dhaabanne goosisuun jechuudha sababbiin maal hadda siree kana laan guyyaa 500 irraa kafaluu dadhabnaan fidanii mana galchan jechuudha 500 irraa kafaluu dadhabnaan fidanii mana galchan jechuudha akkasii obboleeyyan gaafadhaa waan ammallee ganaa isaanaaf guutaa isin gaafadhaa akka taantanii dabarsan dirqama ilmaan oromoo waliin furmaata argachuun dirqama isaaniiti hin booyin ijoolleen tokko baateettee oromoodha obboleettiitii yaadhatii yaatunni obboleettiitii kun obboleessa kiyya kaadha siree raggane annagayaan hadda dalagadhee gabbee dalagadhee fayyaa gaariin dalagadhee olee ganaa jira si gala kanarraa rabbi na gaafatu ta'a jecha irraa na gaafata ka mana ciisee mana kana kiraa mana kana hagamnu yaachisa kafallee jiraachuu dandeenya obboleeyyan kiyya biyya Suudii kana keessa hunda layni kun rakkoo guddaadha jechuudha ani mataan na dhukkube jechuun waan isaa kan waan maatii kun keessa jiru dubbachuudhaaf an afaan tuna hanqata jecha tuna hanqata jechuudha obboleeyyan kanaafuu mee kootu obboleettii kiyya yoo dandeette kootu sagalee ol kaasii dubbadhu ummata kana jalqaba salaama gaafadhuuti waan keessa jirtan mee haala keessa dabarsitan mee maallaqa hagam baaftan hanga dhaatti hangamitti mee hanga akkamitti jiraattan biyya arabaa kana keessatti waan biraatii miti nu akka mataa kenna kiraa manaatu kafallee jiraachuun nu ulfaatee jira ba'aa hangana ga'u hanga ammaatti maaf jedhiftanii hangamitti hangammaa dandeettanii baattan waan hangami sadarkaa hangammaa kana ga'uu dandeettan mee obboleettii kiyya miira keessa sun gariin nuufi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asii sagalee ol kaasii. Hordoftoota miidiyaa jalatti argamtan hundi keessanuu hordoftoota isin darbanii turan eegicha isaa jala isin akka hawwatu. Egaa irraa akkuma beekamu kana ergaa dabarsaa ture. Abdiinis namoonni baay'een illee waa'ee balaa konkolaataan mataa rukutamuudhaan waa'ee adiisuun gaalee jechuudha. Namni baay'een dabarsaa ture. Ada mo abdiin illee biratti argama. Obboleettii isaatii Faatima Naasaas nu bira jirti. Maayinni abdiin erga balaan konkolaataa isarra ga'e sanyoon kaleessaadha guyyaa 20 ulfaasa. Magaalaa Jiddaa mana yaalaa beekamaa mana yaalaa dhuunfaa gatiin isaa har'aa ta'e achitti kan inni bakka inni rukutamee dhufetti inni hojiidha kan inni deeme bakka hojiitii ba'ee utuu inni ciree bitachuudhaaf ba'ee deebi'aa jiru kan konkolaataa ta'ee. Sagalee ol fuudhaa jiran sagaleen dhagaamu sagaleen dhagaama sagalee meerra deebisaa barreessaa sagalee jedha okay sagaleen hin jiru sagalee okay sagaleen jira amma jira sagaleen ko jira amma oh ايوه hinjire jetteerti sagaleen yan dhagama miti mee takka takka barreessa sagaleen dhagama ايوه jira jechaa jiranii ati ol fuudhii fi dubbadhu rakkoon qabu hayyee kanaaf akka carraadhaa gadi ba'ee ciree bitatee gara hojii isaatti deebi'uudha kan inni konkolaataadhaan dhaabame kan inni dhaabames mataa kanarraa yeroo inni rukutamu namni beeku jiru inni akka inni bakka hojii haati manaas akka inni bakka hojii beekti ganama naannoo sa'aatii 4 sa'a 5 biyya kanaati walakkaa waan akkasii ta'ee gadi ba'ee rukutame
Kain rukutamis karar rati murura targe mana yala geesse buuse nut mana yala biddur gadeemne mana yala mootummaan waan manni tele adda bilaw bilisa waa mature namni kaasu ture duraanii sana booda bilisa cufaate baay'ee gada dhabame booddee akka mana yala arfaan magaalaa Jiddaa kan mana yala guddaa atattamu mandeemne siinillee bakka hojiitti waamamtee dhufte gaafa deemnu balaan konkolaataatiin mataan kamtinuu seenii akka isa laaluu hin dandeenye nutti himanii sana booddee akkuma beekamu kutaa emerjensiitti yaalii hodhaa yookaan amaliyyaa kan erga raawwatanii booda borumtuu isaati kan haati manaa isaa isa laaluu dandeesse jechuudha. Egaan haalli yaalii isaa kun baay'ee ulfaataadha. Of hin beeku ture. Nuti kanaan achittis dhimmichi dhimma ulfaataa akka ta'e hin beekna. Garuu konkolaataa rukute sun haamima qaba waan jedhameef haamimichaan akka kaffaltiin kun raawwatamu waan akkanaa miira baay'ee dubbachuudhaaf naasuunis jira. Rifanneerra hedduu rifanneerra haa'aafuu qabuun beekamu turre har'a haalli irra jiru amma ta'e tokko alhamdulillah lubbuu isaa yoo nagayeera haadhaan homaan jedhu yeroo sana keessatti haalli irra jiru baay'ee suukanneessaa baay'ee sodaachisaa waan ta'eef kan uummataaf baamee dubbachuu hin dandeenye. Achumatti deddeebinee ilaalaa turre guyyaa muraasa booda namoonni dhufee mallatteessee mucaa kana anasitti gaafatamaa mucaa kanaati namni jedhu yoo dhufe malee isin galtanii seentanii ilaaluu dandeessan akka jedhamu jedhanii deemnee turre imbaasis deemnee dhimma kana itti himnee turre jara imbaasiitti dispaasii baafnee haalaan deemnee akka jarri nu hordofan godhaa turre haa ta'u malee haala gaariidhaan hordofamuus hin dandeenye namootuma naannoo sanatti argannee gargaarsa waan akkasii bifa kanaan gargaaruu danda'an jedhan information nama kaaflachuudhaan karaa nama sanaatiin mana yaalaa gallee akka mucaa kanatti argachuu dandeenyu yaallee rabbiin sarraa jaallatu Abdusalaam jennaan namtichi tokko jira isa wajjiniin wal quunnamtee erga goone booddee gara mana yaalaa deemnee wanta jiru jira waliin dubbanne dhibee isaallee adda baafnee kan nuti baruu dandeenye erga isaa arganne jechuudha. Sanaan duratti mucaan garaan isaa samadiyyaadhaan jedhan mataan isaa immoo bakka sadiidha kan amaliyyaan eeyyamamee fi godhamee bakka sadii bakka lama godhameera amma bakka tokko tafe jechuudha. Akkuma argaa agarsiifna isinillee arguu teettanii obboleeyyan kiyya dhiibuutu jira. Amaliyyaa bakka sadan kana yeroo tokkicha gochuu waan hin dandeenyeef lafee kana keessaa baasan isaas fo'aa yoo argachuu baate lafeen kun baduu danda'a. Kanaaf dhiiga isaatii wajjiniin ol faana jiraachuu danda'aadha kan jirredhan ogeessonni yaalaa jechuudha. Kanaaf fuudhanii gara garaa keessa kaa'anii deebisanii garaa isaa keessa awwaalanii kan jirre deebisanii hodhan. Amma yeroo ammaa kana keessatti harka mirgaarra ciiseeti kan inni jiru. Bakka lama godhameera. Sababiin isaas gaafa kufu konkolaatichi fuudhee kan inni girgiddaa yookaan jidaaraa rukute. Kanaaf dhiigni keessatti kan inni haala kan inni dhangala'e kana waan ta'eedhaaf dhiigni waan keessatti gannameef isa baasuudhaaf amaliyyaan godhamuu qaba. Kanaaf bakka lamaan kana erga amaliyyaa godhamee alhamdulillah adda irra jiru waan jedhu garuu wanta tokko hin beeku mucaan kun amma maallaqa kan duraa amma gaafa mucaa Abdusalaam jedhamu kana argannee jira wajjiniin wakkunnatti goonee haalaan gaafannee innis nu gargaaree nu bira dhaabbatee gaafa hospitaala meedikaala daariitii hospitaalichaa gaafa dubbachiifnu mucaan kuni konkolaaticha taamima qaba jedhameera. Garuu namatti gaafatamummaa qabu nama waraqata qabu jedhan nama iqaamaa qabu. Okay, amma wanni godhuu dandeenyu tokko furmaanni amma duraa mucaan alaa kulli haaliin akka isaan amma durallee dhaga'e waan isiin adda baaftu kana jechuun isinummaa naa dhageettaniif
أما دولا مجان كإتيا لما تري قود سعودين كنسني فامر أنا يشوا أما كهافو سعودين كسبات جرتي مالن إنسانيس فينا عملي فما هل كان تكاد أشبولا جري كون هندن ديتو إسن المان أوروموتي مجا أما متى نساء كنجتشو لفين كسبانان غوغابي چارا ka shafaname ta oje chuda kuna kana dommoke jira ka dommoke kana video da amma sinin mudisa ummanni kun jechuda waan yaddo jaba kes jira walman oromo kiya la kopsi sani asirra matane jira kallattin warri groupi sen barbadan groupi sen tan warri account ire ergitani gargaru barbadan account ire ergitani fi amma kallattin isinin mudisa mallan amma rafu ko gana gafatama jiran kun mallaka guddada ilman oromotiya jara tan bira dabbada jarri tumbo jabara jirti ba e garana manyata kana nu umiti ilmi diratun dandau shamarran tanni miti ilmi diratun dandau jecha bocha jara kana ha qodam nu sinin jeda me kallatti dan amma persita yo haso ini boyu male wanda takka furman jiru amma furman jiru man nama kana akka ke dabbatu ilman oromo isinin gata jiran isinin gata jiran nubira dabbada bi akuma kesan akuma sif ana dalagacho biya bana si chamne nubira dabbada ya jecho accounti sani le kagara itti argatani gargaru dandetan asirra jira lakofsi sani le kuno asirra jira isani rasini himna isinin mudisa amma la tamale demtan rabbi jadi garte ani matan ki jecho kiramanat tu najin ka kira karabat tu najin kana disiyu alhamdulillah jadi warri fayajir tan jecho alhamdulillah jada buliyenki warri fayake sajirtan alhamdulillah jada jarri zore matan zore jira jecho namni ibama yanu inle ibama ta ijrat kana dibban ibatti be ibama mata ijrat namni ibama yanu jecho monta kabayang kam ya dome ke samuda te jecho buliyenki kana ra isan nabira jiran mati isan nabira jiran ente shamarran tanni jecho kam cari ra kan wajir rakata jiru la ko sani asra sini matan sini wan tak bilbil tani kana asani jetani cakacak nani grupi sen berbada grupi sen account gargar berbada account gargar obolesa ke kana naba kapta wan oboles ke na kun itijuru video ra itikabe amma sitti mudis video mata isa itikabe sim mudis namne kuma kam messenger agara kesati wali kot kamera dabde jette duai godif kadandet ibban shantama nugar gari obolesa ke na kana nafakas sirra sif dikko ta udan detti garte wanda take ni tukan garu obolesa ke na kana nafakafte dabti lafe kun ke tabai goga bicha kana domoke jira gana oporosoro kana goga kana rakasani lafe iga argatu lafe tun akam banne iga wolin jiracho ndetti dani lafe bakaisani gara ke sakani akka lafe banne jecho bakkasadi amaliya gudan jecho mata kana gana kasadan kaniyu tartiba gana da chasan jecho kana ka godani ni mo horin injiru suudi narka ke sa fudatte wanu fi jarri tun mo gara yala kuma jata yega kuma dibba saddetam kam kana bakkana makodamu makamata Allahu akbar ya ilman oromo Allahu akbar ya ilman oromo tanwa bicha biya kana kesatti namni chise be kudrantuni wala imbe kaala ni kana me ko sagale asiti to sagale daga mo dali me to dubara me ko tuwanna juro me sire tuwe ibsi baleti sagale ko kasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ilman oromo marti kana dunya la jarkan magati sani bakka jetan kun kesan rabbin nagasana namni kaya kamu wan dabe kamu hayam faya kuma da dan tuda ba وجين كم اللي قد نجاه فيا كمان نقول الحمد لله رب العالمين فيا ملينا وام بكم ترى ملينا متي ملينا وام بكم دندن يعني ما ربي نوكل نيتو بوليس كم بقول
akka carraa ta'e deeqaaf sekondii gidduutti ciree akka namaa bakka hojii ta'ee bitatee nyaatee hojii isaatti bobba'uuf jechuudha. Akkuma anaaf isin jechuudha. Har'a garuu balaan beekamneen akka tasaa ta'e jechuudha. Asirratti kanan ibsuu barbaadu isin siksiteetti innis bal'inaan ibseera. Mana yaalaa biyya kana keessa namni ciises namni bicuunsi madaa bicuusi kullaan itti ba'ee mana yaalaadhaan hubachuu danda'a jechuudha. Riyaala kuma afurii riyaala kuma shanii gadi hin gaafatamu jechuudha biyya kana keessatti jechuudha. Waan amma kana lafee mataa keessaa fuudhamee garaa keessa kaa'amee ganaasi wal darbutti namni biyya Arabaa keessa jiraate kana tilmaamuu hin dadhabu jechuudha. Maaliif hin beekama biyya Arabaa keessa namni jiraatu kana tilmaamuu hin danda'a ibsuun barbaadu uummataaf kanaan jechuudha. Kanaaf ani kanan jechuu barbaadu akkuma mana yaalaa kana ciifamaa buluun gatii yaalaa qoricha isaatii wajjiniin dabalatee gatii siree itti dabalataa bula. Halkan tokkotti qorichaa wajjiniin gatii siree dabalataa bula. Amma dheengadda miidiyaa irratti isin ibseen ture. Gatii siree bicha 500 jettee? Isin ibsaan ture. Garuu qoricha gaafa itti dabalatu sanaa wajjin taa'e. Qoricha halkan itti isaa kennamaa bulu wajjiniin gaafa itti dabalatu sanaa ol taa'e. Akka kanatti sabatu manni dhuunfaan jechuudha manni yaalaa dhuunfaan akka kanatti. Namni ciisee beekee ni beeka mana yaalaa dhuunfaas jechuudha. Amma ergasii dheengaddaa akkuma miidiyaa irratti miidiyaa 2-3 irratti isinii dabarseen ture. Gara 65 ture yeroo sanaaf jechuudha. Amma garuu torbeen tokkoon kana asitti wallaahi wanti nurratti geeffame xiqqaatu birrii gara 80,000 kaleessa gaafa baafnu jechuudha. Xabaqaatti binnee sayyuu xabaqaa soodii imbaasiinis deemnee furmaanni namayyuu du'eera jedhanii qabaratamaa duuti nurratti hin baane garuu immoo namni kun injira lubbuudhaan induune injiraanne na marannee taa'uun waan tokko nu rakkise jechuudha. Jalqaba fuuldura namaatti ba'uun barbaanne. Kan mana kan keessatti qaama isaa deddeeffachuu irratti nuti akka nama tokkootti of hin dadhabnu jennee abdiidhaan of amansiisaa turre jechuudha. Garuu wanti kun erga dirqama nurratti ta'ee torban darbe akkuma isinii ibsaa ture kaasee akka gara uummata Oromootti amma danda'ame uummanni Oromoon wajjin qooddatu uummataaf ibsaa turre jechuudha. Kanaaf ammas uummanni Oromoo addunyaarra jirtan nuyi ammaaf gadi baanee walgallee hojjetannee kan fayyaa qabnu hojjetaa irraa alhamdulillahi rabbil alamin. Kanaaf riyaalli shan warri Jiddaa keessa jirtan Makkaa keessa jirtan Xaayif keessa jirtan nuti sawaa kan qabna nama amma manaatti dhufee isin hirkaa fuudhu isinii kaa'uu dandeenya. Intuffatinaa mana dhuftee cirfaa guutti jetti Oromoon gaafa mammaaktu. Kanaaf nuti baay'inni kan keenya baay'inaan qofa miti lubbuu nama kamiituu baraaruu irratti ga'ee fudhachuu qabna jechuudha. Obboleessi kan keenya nuuf qofa miti aalii warra ta'es aalii kan keenya qofa miti kan Oromoo maraati. Qooduu baay'atu obboleessi kan keenya immoo akkuma suuraa isaa yeroo fayyaa argitan illee siyaasa kamiin keessaa illee qabu. Kanaaf hundi kan keessan ilmaan Oromoo akka namoonni mucaa kana nu wajjin dhaabbatanii Yesuus Rabbi garuu sababa nu wajjin geessisa. Rakkina kan keenya nu wajjin qooddadha. Cinqii keenya kana nu wajjin qooddadha. Lakkoofsi akkaawuntii Zaaraan barreessi. Maxxansitee turte namoonni baay'een maxxansanii lakkoofsa kan kootis jechuudha. Kanaaf amma danda'ame rakkina kan keenya nu wajjin qooddatu warri biyya Awurooppaa jirtan jechuudha. Ga'ee keessa kan keessan nurraa waliin qabinaa nus bor gaafa baanee nu bakki wanti nu eeggatu hin beeknu rabbitu beeka malee nagaadhaan baanee biyya kan keenyatti nagaadhaan gallee hin beeknu. Biyyuma kana keessatti immoo carraan arrasa qunname nus bor qunnama ta'ee hin qunnamu ta'ee wallaahu alam kan beeknu hin qabnu jechuudha. Hundi kan keenya iyyuu hin jiraanna hin hojjetanna bor kana biyya keenyatti gallee of jijjiira biyya keenya jijjiirra maatii kan keenya jijjiirra jenna malee amma bakka sana bakka kaayyoo sanaa keenya geenyu rabbiin malee wanti beeku jiru. Kana yaannee akkuma loomii 50 nama tokkotti ba'aadha nama 50 immoo geetiidha jedhama. Nutis mucaa kana nuti Oromoon sababa biraayyuutu hin dabalatin mucaa birrii nama nu gaafatame salphaadha akka baay'ina keenyaatiin jechuudha yoo qonni jiraate jechuudha. Akkuma dhibba nama yoo akkam jabaatan gartee rabbi laaffisee sanii olillee kenne obboleessa keenya kan amma nu waan biyya keessa akkasitti uummanni keenya dhumaa jira saniifillee gaddaa jira. Garuu biyya namaa kana keessatti ani akka tokko yeroo kiraan manaan
Kita tu jera karabang ku mana mana tu. Iya nama ke soan tegi tetangga gaduh. Kakak argi ho. Kakak argi ho. Rakat de jera. Fayya kana syukuri gal fata jera itu. Mata ilmu nama akana tidur moke jecu. Yo akana akka kuno ada daima jecu. Ada daima mata ning jawati yo akana gotan gadil labu. Gogawi cek awe cogana la fen gara kisa jira kun bayede ba kana mo malla ka barbada ya oromo kun dil kama kesa wallahi ya oromo dil kama kesa mbaya kan ya oromo rabte himbulin al kanigu ya gurba kana gargari dabinu garsis gafa inni fayye abate amma mata sirrin dalagu wanti haso hundu sirri mi jecho fayya biya bay akkuma kiyya kanatti fayya dalagati jijjiracho mana ijaracho fude dalche ilma guddise dungacho kana jecho amma mo biya nama kana kesa takala takejecho wallahi wanna magaddisi jecho bolenki wanna magaddisisu wanna marifachisu jecho kana oromotiya bira dabbada bilbil tanille ya itin godina gargaru benan bilbilafi gruppi sena gargara kakama du di kaman ko tukenni ka akawunti ragalchu fi barban akawunti ratgalchi ya oromotiya warronni bi Europa jirtan America biyo ta gara jirtan lammi keessani akkanatti ciise asikku fi afaaju osso agarru kan du awwala chajira bonne jecho kan jiru mo agarte hawoddanan no afayi no rakko kana keessa baabnu jaranne bocha kana keessa baabnu na wana kana jecho bule yankiya kana mana rumah kisah akara kana nujinin gorde kana marti kan keessa nuti baay'ina qabna baay'inni kan keenya mucaa kana nukkatti nuti sababa ta'uu qabna yani namni sababa ta'a malee lubbuu namaa nambisu garuu amma tokko nu wajjiniin isinis lafaati mucaa kana duniyaa irratti nu hambisuuf rabbiin nu kadhataa warri dadhabdan rabbiin iyyuu mana ta'anii kadhachuunis waan tokko hin qabu jettanii riyaala 5 riyaala 10 nurratti dagantini jedhana amma qabdan beekna rakkina oromoo yeroo ammaa kana akka biyya kana keessatti tuntan akka addunyaatti oromoo rakkina qabdi biyyaaf amma biyya alaatti rakkinni kan keenya darban qabu garuu immoo biyya kana keessatti akkan jabaataadha rakkinni biyya arabaa hundi qabne miti namni waraqaa biyya kana qabaatu ka'ee rakko akkanaa fata itu akka biya Saudi kanatti itu biya Saudi jabdu itu utunuti imbasi biya akka qajela biya nama qabanneti guyya digdama gutu imbasi tideddebi anta intenyu jechu ututti gaafatamummaa fudhataniti kana hundan geenyu jechu kana nuti imbasi qabnu garu ofii kan keenya itti gaafatamummaa oliif ta'u qabna wabii oliif ta'u qabna hundi keenya taraa itu yani rakkinni nama hundi kan keenya baachuu qabna kan kanarraa dabalataa wanta jiru hundumaa kan garaa isaallee kan mataa isaallee kan gurraan dhageessanurra kan ijaan argitan irraa hubachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf hundumti keessaniyyuu nu bira dhaabbadhaa bilbila qofaanii miti amma sinii danda'ame jechuudha. Keessattuu warroonni biyya Awurooppaarra jirtan gamaa gamanatti jechuudha. Namoota baay'ee dubbiseera jechuudha biyya biraarraa jechuudha. Biyya Arabaatiin alatti namoota baay'ee dubbiseera jechuudha. Furmaatatti goonaa jedhu malee hangarraatti furmaanni nuuf ta'aa jiru hin jiru jechuudha. Dunaan immoo olii gowwaa tokko faayidaan qabu imimmaa yoo ta'e aarrillee numa buusa jechuudha. Namni utuu jiruuti kan inni olii gowwuu qabu. Nama tokko gargaaruuf immoo namummaan sun du'uunuu isa ga'a nama ta'uu hin jechuudha. Maaliif nuti sammuu qabna akka namaa hundi keenya iyyuu kaayyoo qabna. Ilmi namaa tokko immoo biyya isaatti ba'ee bakka kaayyoo isaa sana utuu hin gahin gaafa hafu akka nama tokkootti hunduma kan keenyatti dhaga'amu jechuudha. Nuti akka mucaa kana akka keenyatti hin fudhatinaa. Akka kan kootti fudhatina akka isaatti fudhatina akka kan keessanitti fudhadha utuu kan koo ta'eeoo namni haadha dhabe hin jiru biyya nama keessaa baanee hundi kan keenyu haadha irraa dhalanne qabna rakkoo irra jiru kana maatiin kan keenyatu dhagaanii maatii kan keenyaaf ulfaataadha akkaan jechuudha haati kan keenya jechuudhaaf yeroo mara gadi baate nulaalaaf yasiitu garuu kaayyoon keenyas gaafa karaa irratti hafe biyya namaa keessatti akkas taate haati keenya hoggaa 5 hoggaa 6 nu argin amma onneensi akka madaa'u fi akka dhukkubsataa lafa duniyaa kanarra jiraatu hundi keessan namni jaalala haadha qabdan madaaluun dadhabdanu jechuudha
kanaaf namni haadha qabdan akka kan keessanii wallahi maal jedhee akkan ibsuun beekuun jechuudha kana caaliitti illee isinitti dubbachuu hin danda'u keenyaaf jecha jechuudha akka maatii keessanitti yaaddaati mucaa kana lubbuu isaa du'arraa nuuf baraara an kanuma isiniin jechuun barbaada bakka isin jirtan hunduma keessanii rakkoo ilmaan oromoo eessattuu rabbiin nu dhageessisanii nagaan bobbaha galaa hundumti keessanuu galatoomaa kan kana rafe ija kan keessanirraa waan ilaaltanii hubachuu dandeessu jedhee hati mana isa mewa sinjettu lagi fadame mewa me amsa kamja Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sagale fulis rabbi nagasna rabbi naga kana sini sini dan saya rabbi ko apa mana kia ga ba ba ni ko janyar ke dia de jure rabbi alhamdulillah amma na ko na dia de jura dan saya rabbi ko wala kita alhamdulillah kan saya mau obole se ko abdi kadang anak ni jauh banget nanti wala kamana kia hospital itu ini de milan ini de milan ini negara satu ya kan kira nanti untuk nanti itu garu mau kita sana kawan cura kawan kami dan sekitar dewan kami abdi pun juga di hari dan kita juga jadi dia nanti bahkan berbalik kepada orang saya asosiasi minda juga ini jadi operasi pun kita berarti alkali cerah atau menyuruh orang kita kana buat akan muqaman masa mana kia kana berjalan dan akan itu nakal itu cerah berarti kuti anse operasi kia juga kita coba pada akan masih mau macam itu jadi kana dia kana juga kesu dan bola saud jadi kucing kamajaran kana jadi negenya akan ilah derajat kan itu kana kata ini kalau cuma di sini cakap umat Islam umat orang Ethiopia orang kan jangan itu Rabbi sini kita kena Rabbi sini kena sini cakap ani yaudah tiba dia sahaja kaman tu ani bicara dia pun dia seni mana dia aku masih di sana serupa itu ni kenya orang dia lalu jadi seorang itu orang nabi jadi macam kenya rafa gani itu macam itu hojjechuu fi akka hojjennu dhanne mana keessa taa'atu jaarsi kiyya akkasuma magaalaa makkaarra turre ani kunni kun akka walitti dhufnee nikaa wal godhannee waggaa tokko waggaadha ergesias ergamti nikaa godhannee bichuusi jennee dhukkuba kanaaf jecha manatti deebinee mana keessa taa'atu hin guddanne jennee waan biyyaa baaneef erga dhufnee walitti dabalannee jennee dhukkubni kun dhufee jennaa mana taa'atu sana booda immoo erga hojii argadhee isallee waame hojii argeetii waame erga dhufneen bachuun hojii gallee gammannee jennee torbee dhufettee meete rukutame torban irraan dhufe jedhee sa'aatiin ol fi asitti bu'e sana irratti rukutame huntuun dhugaa dabarsaa rabbiitti waa dabbii isaaf katabeedha wanti godha guyyaa irraa kee jira maatii isaatiin illee maatii kootiin illee waan hin jalqabee amma yoona maatii keenyaan ilma keenyaan illee haasa'ee hin jiru maaliif akka nama kamiitu maatiin kan keenya nu arguudhaaf kan isaa suuraa qabu waggaa 5 ja'atu beeranii biyya kana keessa sagalee ajirani okay maatiin immoo atta yoo dhimachiisumatu nagaa kana bilbilaan haasuuf illee maatiin kun yoo sagaleen taalon illee nu qabu xiqqoo sagaleen keenya illee gadi jedhe maali rakkina keessanii jedhanii nuuf cinqamu keessattuu nasaaba dhukkuba kanaaf jedhee maatiin keenya hedduu nus maatiin keenya maalirra gaa jennee cinqamna jirus immoo dhukkubni kanarraa ijoolleen keenya ina fuudhaaf jedhanii cinqamaa jiru amma immoo kanarratti waan hin jedhee itti haasa'uu dadhabe maatii isaatti illee maatii kootiin illee waan hin jedhee bamana kiyya kun akka suukutamee jira akkana miidhamee jira jechuudha inni jira duraan inni cinqama waan ta'eef waan hin jedhee ittiin dubbatu dhabee dhoskee jira erga inni rukutamee jiru torban sadii illee dhoskee inni taa'aa ture waan maqsumatti fakkaatee kuma obbolaan saayinaan kana anaaf illee haadha qabu guddaa makiinaa jedhamu kuni lolootiin dhagaa malee argee hin beeku. Jara tuusin irraa faffalnaa jedhanii abdiin turaa ture.
isaan jaratu isinirraa kaffalanii kaffalu rakkoon qabu jedhanii jarri gudditan sun illee keessaa jamaaraa keessaa dabalanii waan tokko yaaddeenyaa jedhanii ani yeroo baay'ee waan hospitaalatti argamuuf yaaddeen jedhanii sidhaan illee nuti kaffalana jedhanii abdiinatti turanii turan ani dhugaan se'anii waraqaa biyya kanaan qabu jaarsi biyya akkasuma waraqaa hin qabu yeroo sanarratti amma hospitaala deemee birina cinqaa turan gaafa dura natti dawwalanii abbaa manaa keetii birrii akka fixee jiru beektanaan jedhan ani hin beeku jedhe waa'ee birrii nan gaafatina aduraan inni beekuun jiraan atti maan jedhe guyyaa shanii na dhowwan turanise inni lubbuudhaan jira birrii 140 si gaafatanaan jedhan 140 si gaafata jedhanii sagaleen hin jiru sagalee hin dhagahamu ol fuudhi jedhaartan moo hin dhagahamu okay hin dhagahamettanii okay irra isinii deebi'aa obboleeyyan kiyya hin dhagahamu kaamma isaan namoota argaa jirtan kun haadha manaa isaati haadha manaati jechuudha sagalee maaliin dhagahamu okay amma hin dhagahama hin dhagahama lakkoofsa isinii kennine jirra namni gargaaru barbaadan bilbiltanii guruppima qofa seentan waan biraan gootan jechuudha namni gargaaru barbaadan seentanii guruppima seentan isiin haadha manaa isaati jechuudha gaafa dhageette san battalatti baay'ee rifattee jechuudha yeroo duraatiif makiinaanis waan kanas waan bakka hin rifattee jechuudha hanga ammaa maatii kootii waan takka hin jenne jechuudha ji'a 5 ciifnee innis dalagaa argatee anis dalagaa argadhee erga gammannee jennee akkuma inni dalagaaf gabbayeen kun raawwate jechuudha kun sinirra hin gahin nama kamiirrayyuu hin gahin jechuudha maatii kanarraa qoodamuu qabna jechuudha amma wanni kanaa san jennee haasofne hin jiru waan isaan ta'an yoo ka keessa deemnee haasofnu taate boonnee ol boochisuu qofa jechuudha kan amma keessa dabarsan galaana kan daree dhiisanii kan dhufu waraabbatan kan darbe rabbi irra dhiifnee kan dhufu kana kan amma gana lafeen garaa keessaa ba'ee matatti deebi'u nama kana kan birriin takka arabnis harka keessaa fudhatte keessaa deemte qaamni mootummaa isaan gargaaru hiitu hin jiru jarreen kunniin shamarran waan kana bira dhaabbachuun dirqama keenya nama kana lafa ol qabuun dirqama keenya kun haadha manaa isiiti obboleettiin asii as jirti jechuudha shamarran sadii moo akkana nama fira kunniin martuu jechuudha kana mara kabaatanii deeman shamarran akka keessaniiti namoonni baay'een amma kan isin argaa jiru gargaarraa oradhaa jirtanii warra guruppii jedhaa jirtan lakkoofsa isinii maxxansinee hin bilbiltanii guruppii bilbiltanii immoo mucaan kun maal ta'e akkam ta'e eessa dhufe maa hin gaafatina namni bilbiltan kun nama gargaaru feetan qofa obboleeyyan kiyya ummanni kun mataan isaanii dhukkubee jira wareeree jira jechuudha yaa ittiin guddisina waan gargaartan gargaara qaama dhuftee kennuu barbaadu qaama dhuftee kennu biyya Awurooppaa jirtan hundi keessanuu yaa qoboo kiyyaa kan du'e araarama kadhataa kan jiru lubbuu isaa baraaruuf akaawuntiinis fattanii jira waan rabbi isinii laaffiseen hin tuffatina amma obboleettiin teenne maal jetti isin birrii 10 hin tuffatina walirra buutee nu fayyaddi isaan kana boocha irraa dhaabdi rakkoo kana keessaa isaan baati isin birrii 10 guddaseetanii tuffachuu dandeettan garuu isa kana ni fayyaddi jechuun ilmaan Oromoo kiyya akkasii fayyaddi yoo kanallee isin dheeressuun barbaannu kana jenne isaanillee cinqinee boochisuu hin barbaannu hin gargaarraa keessaa baafna kana ofirra fudhaadha akkasitti boocha isaanii kana irraa dhaabnu isin hin jira wanni isin dheeressuu hin jiru isin haadha manaa isaati jechuudha akkuma gartanii obboleeyyan mee isin garsiifna jechuudha mataa isaa kuni mataansa bakka lafeen keessaa ba'eedha. Gaartu kan waliin fakkaatu. Kun jarana addi kun kan inni qabu lafeen garaatti godhame kun. Subhanallah ila kun bishaan jirateen lafeen keessa hin jiru. Lafeen asii ba'e kun garaa keessatti kan jiru. As keessaa ba'e. Lafeen as keessaa ba'e. Amma samadiyyaan inni sadaffaa inni godhamu bakka kana lafee garaa isaa sana deebi'ee immoo amaliyyaa xumuraa godhama jechuudha.
Kuna ma bakki tun boolla mi? Boolla iyyee. Kun Kunoo boolla. amma kana wajjin wal hin fakkaatu wal bira qabdee ilaalteetti. Kun boollee kun gogama bicha lafeen keessa hin jiru. Lafeen hin jiru keessa. Gana itti deeffama jechuudha. Kun Amaliyaan duraanii tokko kunoo asitti godhame. asirra kanarra gabba Kanarra qaifaan. godhame. Dabalata kunoo asiin gurra biraanis kan argaa jirtu jechuudha. Kunoo as naannoo kanaanis jira. Amma lafeen Kunoo lama sakana. Maliyyaa kunis mataa. Kun amma asii ka'ee jechuudha. Amma asii ka'ee hanga asitti jechuudha. amma Hanga asii lafeen jechuudha. Kasii hanga asitti. amma lafeen sichi kan iddoo kanatti kan deebi'u lafeedha jechuudha sichi. Kun lafee itti deebi'a gana. lafee. Kun amma Kun immoo gogama bicha qabee taa'aa Goguma jira. qofatu qabee jira. Ummatutti buutee Subhaanallah. bishaani bakka. Kun bishaan jechuudha. Bishaanuma iyyee. Lafeen as keessaa ba'e kun kunoo as Garaa kana keessa garaa kana keessa jiras ilaaluu dandeessaa. Amma kun argaa jirtanitti Garaa kana keessa jira lafeen jechuudha. as keessa awwaalame asii kaasaniitu Kana kun lafeen gana as keessaa baasanii gana Gana lafee asitti deebisu. Kanaaf kunoo kanaaf guyyaa 14 qofa kan nuu kennan. الله أكبر ديسا بقى ديسا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله جركين أنت نجارو عن دعاء دبّت شوف تكّا كان أرجيم بيكو والله تكّا كان أرجيم بيكو جتّو كان أسكير سابع أسيت ديما كان أرجيم بيكو يا إلمان رومو أنت كافو لك يسد دابتين بيكو والله وقاس أفر موميك أسرع جرا فيسبوك كنر تكافو لإلما نما غرغار سيدي دابتين بيكو يوم مو أنا ددفت فرما تقول في باتن جتشو والله أنا أورمو ما كياني واقعد أسكي سامنا وقارب يدبجو يرو غبابا كيست نما كنا كبيرة دابتين يا إلمان روموتي لال نم تقومي تكاكم أدي بابافت إنك إنات سبب براتو يوم وني جند سبب برانة كرجال وربا dah kerja karena apa orang ada gaun di sana kerja jecho karena aku ya ilmu orang mukhi aku mau uang garana macam tu dibuat tufatina tilal dan jetani na jalan tufatina shanta metani na jalan tufatina wali rabute wana goti asna fida isini jette jecho sin tu jecho anak magrupi kan wan isini nama toko sini gona kakallati bilbila grup pi seru berbanding grup pi sinte kakak yo dan dia temu account kila sira jira water patch ke sat jecho ket kenni fi water obule yana kaketi tan ninja chakuno dalaga hitte obule sake no jira rakata jir kunni nille jaruma kakesani tan jecho dalaga hikani akkana tani rakata jira jecho tamakka ke dalagatte gammade jiraachu dandeetto jecho kanafu kana goda sinin jira me dam saboda kawatan saga ani dubbadheera kanaan achittisi wantan jechuu barbaadu lubbuu namaa kan ajjeesus kan baasus rabbuma kan hambisus rabbuma mucaan kun gaafa jalqaba rukutamee hospitaala seen lubbuun isaa fi amma yoo nagaa jedhee garuu alhamdulillah kanas lubbuu isaa kana arraa kan ga'e rabbi namni amma namni dhamee miti kan kanaa gadi mucaan kun erganni hamma kana ga'e amaliyyaa fi kanaaf qarshii kana amma qabnuun ol gargaaruudhaan mucaa kana hambisuudhaaf sababa hataan nuti sababa ta'uu dandeenya malee ajjeesus kan danda'u rabbi jiraachisus kan danda'u rabbi namni kamtinu hamma qabnu riyaala tokko riyaala 5 ta'u omaan qabu mucaan kun numa malee an hojii dhiise jireenya koo dhiise na isaaniitti biran naannoo obboleettii isaa kunooti isiin kunooti nama tokko hin qaban jirtu nuti amma dandeenya yoo dhukkubsanne malee namni biraa alagaan biraa nuti darbu alagaan biraa kamtu nu gargaaru kana rakkina kanaaf immoo numtu amma qabnu wal gargaaree nu taafee qaba taanii akka feenatti fiignee jedhaa jira mucaan kun dhibameeti innis akka namaa ta'uuf maatii isaarraa aalii isaarraa ba'ee jijjiirameen galaa nama ta'een galaa Kaitan bisini jadau bulawan akhirah bakka sinaeku Rabbin ibiaka kana
hamaa keessanii rabbiin hin ga'in bakka isin jirtanitti isinatis ku yaa obbolaawwan islaamaa yaa obbolaawwan akka namaatti nama gargaaruuf nama ta'u qofti gaarii kana bira dhaabbannee lubbuu isaa hambisuudhaaf sababa hayitaa nuyi isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaada dabalataan kan jechuu barbaadu baay'ee nama galateeffachuu barbaadu keessaa namni nama isaaf waa ta'e hin galateeffanne rabbiin hin galateeffatu jedhama. Namoota baay'ee dubbachiiseeraan jechuudha. Namoota baay'ee dubbachiiseera garuu obboleessa kan koo abdii jechuudha. Wallaahi sakandii tokko naaf hin kennine gaafa dhufee dhimma kan koo namni yeroo har'aa kana nama shakka rakkina inni baasanitti waa biraatiif jedhee illee shakkee deebii namaa deebisuu dhiisan namni inni shakkii kanallee inni dhaqee rakkina kanatti maddu shakkiin illee tuusa keessan dhufin boo'eeti kan inni yaada kan koo narraa fudhate. Kanaaf baay'ee tokko abdii siif maatii kan kenne أبشر كنزارات من اللي نموت باية أكثر فني كيسان ندبسن كنقول تسيس اللي جل كمني سئ لما فا أستاذ فرانكياتي ربي جزا ساني جنة الفردوسي عندما كيساني ربنا كفلو أمس قدان سنجلتي فدا نموت كنزارة انترتمنتي نموت أنا ربتي فدا عندك كيسانو قدان سنجلتي فدا وانا دبت إفترا كنا أكيد تسبت إيرا أرس دبت إيرا إردهم برباكيسو أسان دنتي في هرتيم فيها موتي أرمون جتو كنا فوانا دبت إيرا قالتو ما نسمي جدا أبدي أستاذ فرانكيا زارا انترتمنت أبدي بلشا ناوي باقيتو كوني سنجلتو فتاني سنجلتو فتشون بربادا فندرو إلمان روموتي أكو مكانا أمس نبرا جرادا نمون نبرا لي أكو مكانا سجدين وفتا كوتا نبرا أبدا أكنا ما بيكتنون جتو فلوي نمك أبو كده برسا كانوا برا نمني أردفتو تكابو نمني براس أردفتو كندي كان كني أردفتو نما جالن أردفتو نوانتا تيه نما توكو نما أندو سبا أورمو نما توكو أردفتو جتون كنا hakka dhageessanu nama folooyi guddaa qabu jalatti viidiyoo kana sheerii nu godha lakkoofsi isiniif maxxanfama akkaawuntiin isiniif maxxanee jira kanaan uummanni Oromoo namni barbaadan anaan keessaanis na qunnamuu dandeessu WhatsAppiidhaan lakkoofsi amma maxxanfame WhatsAppiin jira namoonni gareesse namoonni rabbiin isinii laaffise akkuma jalqabu waan rabbiin isinii laaffiserra maali ala shanin ta'in kudhanin ta'in bakkatti dhufee namni tokko hidhee lama jedha malee gaaraa gadi lakkaamu waan ta'eef nutti hin tuffatinaa harka keessan nu diriirsa obboleessa jedha guddaa galatooma. Ayyee obboleeyyan kiyyaa horaa bulaa isiniin jedha kunoo amma yaasaallee isinitti hin guddisnu galatooma isinis dhaabbattanii yaada kana hojii qoodamuuf galatooma kun dirqama Oromummaatii nu malee fakkeenyaaf uummata kana yoo gargaarinii Pakistan itu juga gargaran orang yang gargarin, Bangladesh itu juga gargaran orang yang gargarin. Karena aku kunin obrolan yang kena orang muda, komo kena, diga kena, kun tapi yang kau